Feestivaalli Gadaa bulchiinsa magaalaa Shaggar dirree ispoortii kutaa magaalaa Gafarsa Gujeetti gaggeeffameera. Kibree Zalaalam. Sirni agarsiisaa yookiin feestivaala gadaa bulchiinsa magaalaa Shaggar dirree ispoortii kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti gaggeeffame dhaabbata dhuunfaa miidiyaa fi event of Taanenus jedhamuun qopheeffame. Hundeessaa fi itti gaafatamaan dhaabbatichaa dargaggoo of Taanenus kaayyoon sagantichaa akkuma biyyoota dinagdeetiin guddatanii duudhaalee sirna gadaa hawwata turizimii gochuun guddina dinagdee biyyaaf oolchuuf akka ta'e himeera. Yeroo baay'ee feestivaalli gurguddaan akka addunyaatiin jiru beekamooni. Fakkeenyaaf amma Rio Festival fudhanne biyya Biraazil keessatti waggaatti al tokko qophaa'aa magaalaa biyya Biraazil keessatti amma bosona Amaazon laga Amaazon taanee kan biyya sana beeksisu Rio Festivalidha. Waggaatti al tokko festivaala aadaa fi ammayyaa iddoo tokkotti qabatee uummata miliyoona baay'eetu daandirratti ba'ee ilaalama. Wanna kana sirna kiyyaan nan cimsadha addunyaatti beeksisaa. Mada dinagdee illee gochuu danda'ama. Investimentii guddaa ta'u gochuu dandeenya amma wanna kana. Gara investimentii jijjiiruu gadaan calma jedhee yoo taa'e waggaa 8 yoo qabanye gatiin qabu. Wanna kana gara akkaataa dinagdee utubuu danda'uun akkaataa seera biyyaa utubuu danda'uun akkaataa nageenya utubuu danda'uun irratti hojjechuu qabna. Sirni gadaa dhala namaa hundaa walqixa ilaaluun duudhaalee nageenyaa fi waliin jireenyaa uummattootaaf gargaaran kan jedhan immoo abbaa gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessooti. Duudhaalee gadaa qoratanii baasuun faayidaarra oolchuuf xiyyeeffannoo jiru daran cimsuu akka barbaachisu hubachiisaniiru. Gadaa jechuun bulchiinsa yoo ta'u bulchiinsa isaa san keessatti akka hin dagatamne akka daandii isaa qabatee deemu akka yaa'a isaa qabatee deemu amma gadaan paartii 5 yookaan miseensa 5 qabdi 5 waan hojjetutu jira waa wal ijaarutu jira waa wal qarqaarutu jira jechuun hawaasni Oromoo kun immoo mana isaatirraa kaasee guyyatti waan maatii wajjin hojjetutu jira waan maatii wajjin gadda dabarsu gammachuu dabarsutu jira wanni hin dagatamne achoo baye ollaa wajjiniin waan dabarsutu jira itti gammaduuf akka hin dagatamne. Dhaabbata itti yaadee agarsiisicha qopheesse kan galateeffatan itti gaafatamtuun waajjira aadaa fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Shaggar aadde Bayyeenuu Araddoo mootummaan naannichaa haaromsa aadaaf xiyyeeffannaa kennuunsaa duudhaalee sirna gadaa imala misooma biyyaaf oolchuu dabalatee cimee dhalootaa dhalootatti akka darbuufi jedhani. Aadaa ofii beekuun ni barbaachisa. Of ta'uun ni barbaachisa. Sanarra dhaabbannee hundaa ol Oromoo ibsuu kan danda'u gootummaa fi sirna aadaa inni qabudha kan jedhu sana irra deebiin ilaallee dhalootaaf dabarsuuf taateewwan akkasii gaggeessuun murteessaa ta'a jechuudha. Saganticha irratti dorgommii fiigichaa shamarranii fi dargaggoonni 1 hanga 3tti bahaniif sartifikeettiin kennamuun duudhaalee sirna gadaa keessaa ispoortii fi qaama cimsachuun iddoo olaanaa qabaachuusaa mul'isuuf akka ta'e ibsameera. Sagantichi agarsiisa sirbootaa fi weedduuwwan miseensota foollee gadaa Maccaa fi Tuulamaatiin xumurame. Kutaa magaalaa Koyyee Facceetti hojii buusaa gonofaa tumsuu fi galii ofii maddisiisuu fi suuqiiwwan hedduu ijaaramaa jiraachuun himame. Buusaan gonofaa aadaa Oromoo keessa ture saayinsii ammayyaan wal simee namoomatti hojjechuu fi xiyyeeffatee socho'aa jiraachuun ibsamee jira. Jaldeessa Bakasaa. Hojii buusaa gonofaa cimsuun dhaloota jaalalojii aadaa qusannaa fi quuqama namooma qabu horachuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamtuun buusaa gonofaa kutaa magaalaa Koyyee Faccee aadde Sinqinesh Dinqaa himani. Waggoota darban hojiileen hubannoo uumuu bal'inaan hojjetamaa turuu ibsuun kanaanillee milkaa'inoonni dansaan argamuu dubbatan. Uummanni keenya durumayyuu aadaa wal gargaarsaa wal tumsuu wal bira dhaabbachuu kana qaba waan ta'eef yeroo hubannoo uumuutti yeroo galamu dafeetu kan inni fudhate jechuudha. Kanaaf kanarraa kan ka'e erga hubannoon uumameetii booda eenyutu gara kanatti immoo miseensa buusaa gonofaa ta'ee dhaabbataadhaan waggaadhaatiin nu bira dhaabbachuu danda'a. Hawaasa rakkate kana bira dhaabbachuu danda'a kan jedhu immoo qorannaa miseensaatti kan inni galame. Inni sunis karoora nuu kenname irraati parsantaa 100 olii deemamee kan jiru akka kutaa magaalaa kanaatti jechuudha. Hawaasni balaa uumamaa fi namtolcheef akka hin saaxilamnee fi dursee ittisuu yeroo balaan mudatu immoo deeggaruu bararuu fi deebisanii dandamachiisuun buusaa gonofaan sadarkaa kamittuu hojjetaa jira. Hojii kana tumsuu fi buusii miseensa qofaan adoo hin taane buusaa gonofaan galii ofii maddisiisuu akka danda'uu fi suuqiiwwan hedduun ijaaramaa jiraachuu eeranii aadde Sinqinesh. Waggaatti galii hawaasa kana qofarraa sassaabnee
buusaa gonofaa kan akkaataa barbaadameen galma barbaadame biraan ga'uu hin dandeenye. Kanaaf maa'inni kan nuti qabannee hojjechaatti jirru keessumaa buusaan gonofaa galii mataasaa of danda'e akka inni galii ofiisaatti akka inni cimsatuudhaatiif amma bara kana piroojeektii qabanne tokko mana kuusaa guddaa tokko hojjenneetu kan jiru. Midhaan kun iddoon itti walitti qabamu akkasumas galii buusaa gonofaatiif kan ta'u suuqii yookiin sheedii kiraa kennamee boritti hojjetamuu kan danda'u galii buusaa gonofaa guddisuu kan danda'u gara sheedii 18 ijaarree baasuudhaatiif itti jirra jechuudha. Inni kun amma ijaarsisaa dhibbantaan irra ga'e naannoo 50 ol adeemeetu kan inni jiru. Buusaa gonofaan uummata Oromoo qofaaf adon taane naannolee ollaa sababoota garaagaraan deeggarsi barbaachisuu fi birmachaa jira. Kun immoo hawaasni deeggartummaarraa gara oomishtummaatti akka ce'uu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu kan himan immoo itti gaafatamtuu waajjira buusaa gonofaa duraanii kutaa magaalichaa Aadde Limaat Tasfaayee buusii fi gumaachi buusaa gonofaa bifa iftoomin qabuun hojjetamaa ture dubbatan. Wal gargaaruun bakka hanqinni jiru qaama walii guutuun aadaa keenya ka ganamaati jechuudhaan hedduu uummanni waan ofii waan ta'eef seenaa ofii waan ta'eef duudhaa isaa waan ta'eef sirriitti karratti hojjetee ta'uu isaati. Nuti caalmaatti haala hojmaata isaa qarshiin uummatarraa sassaabamu bifa sirna qabuun nagahii fi nagahii qofaan akka sassaabamu kaayyoo sassaabamuu fi qabu san qofaaf sassaabamee galii akka ta'uu danda'u qabu. Qisaasamni akka hin uumamneef hojmaata akka mootummaatti hordofamuu qabu qofa hordofaatu kan turre ta'uu isaati. Kanaan alatti namni itti amanee wal gargaaruudhaaf namni nama ta'uusaa gahaadha. Kun immoo rakkoolee adda addaa rakkoo namtolchees rakkoo uumamaa ka uumame hundaaf wal gargaarsaaf dhaqqabamaa ta'aa turaniiru. Kanaan garuu gaafa sassaabametti meeqatu dhufee meeqatu eessa galee eessa kan jedhu kun sirnaan kan qabame taa'ee ta'uusaa. Baay'inni miseensota buusaa gonofaa kutaa magaalaa Kooyyee Faccee yeroo ammaa 1,100 fi 121 irraan ga'uu kan kaasan Aadde Sinqinesh kanaanii birriin miiliyoonii 42 ol gumaata fi kennaan argamuu himani. Waliigala erga buusaan gonofaa hundaa'eetii as hanga ammaatti namni hirmaachaatti jiru kan buusaa gonofaa keessatti miseensa ta'e horatame namni 100,000 fi 21,000 waliigala sadarkaa kana ga'eera jechuudha. Bara kana maaltu hojjetame dabalataan gara nama 9,000 olii horatameera jechuudha. Bara baraan immoo nama haaraa kan kaleessa keessa jirre itti dabalaadha kan nuuf jechuudha. Kanaaf namoonni miseensa ta'an kun waggaa waggaadhaatiin wanti isaan hirmaatan jira. Buusii miseensummaa kan jedhamu sun baruma kana kan miseensummaa dabalatee gumaata dabalatee qarshii miiliyoona 42 fi 356,825 walitti qabametti jira jechuudha. Buusaa gonofaan duudhaa Oromummaa cimsuu kan jedhan Aadde Limaat hojii buusaa gonofaa cimsuun dhaloota kennaa aadeffate horachuun barbaachisaallee akeekan. Buusaa gonofaa ijaaruun sirna ijaaruudha. Buusaa gonofaa cimsuun sirna cimsuudha. Sirni aadaan duun immoo ka ofii ka uummata Oromooti. Aadaa ofii sirna ofii abbaatu cimsata. Kanaaf buusaa gonofaa cinaa dhaabannee hawaasni hirmaannaa isaa immoo bifa seera qabeessa ta'e nagahii fi nagahii qofaan gumaata isaas buusii isaas bifa sirnaatiin cinaa dhaabatee sirna keenya haa cimsannu. Buusaa gonofaan rakkoo waloo Oromoon qabu fura. Sirna Oromoon ijaaraa jiru keessatti dhaabbata gargaarsa guddaa akka ta'uu fi hawaasni kutaa magaalichaa ilaalcha siyaasaa amantaa fi addaddummaa tokko malee tokkummaan tumsuu qabaniin dhaamamee jira. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hundaa dhageeffata. Uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii
hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.